Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi barattoonni koo hundi warreen miseensaa fi maatii chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal taatan. Egaa har'aan tanas kan waliin ilaallu deebii gilgaala barnoota herregaa kutaa 8ffaa gilgaala 2.7 kanneen armaan gadii shallagi kan jooti. Kanneen armaan gadii shallagi jee haadha hanga eetti gaaffiiwwan 5 kennamee jira. Mee gaaffiiwwan 5 kana akkamitti akka dalaynu gabaabinaan haa isinitti agarsiisu. Akkamitti akka deebiisaa gabaabsinee shallaynee kaa'uu dandeenyu. Karaa biraa kiyyubiruut godhi jedhaa jira. Kiyyubiruut godhi jechaa jira waan ta'eef mee gamanumaan kiyyubiruutii akkamitti akka barbaannu kiyyubiruut gaafa jedhu kiyyubiruutii 8 jechaa jira. Kiyyubiruut gaafa jedhu bakka tana indeksiin 3 jiraachuu qaba. Egaa kiyyubiruutiin 8 kunis eenyu wajjin wal qixxeedha. Kiyyubiruutii 8 jechuun 2 baay'isuu 2 jechuudha. Egaa kana jechuun asitti indeksii 3tu jira. Lakkoofsi mataa isaatiin si'a 3 baay'atee si'a 3 mataa isaatiin baay'atee kan 8 nuuf kennu 2 jechuu nutti argisiisa jechuudha. 2 akka inni ta'e nutti agarsiisa. Kana jechuun 2 kiyubii wal qixa ni ta'a 8 waan ta'eef. Akkasumas inni itti aanu kiyyubiruutii duwwaa tuqaa 6 kana jechuun karaa 2 dalaguu dandeenya. Indeksii 3 irraanfachuu hin qabnu. Kiyyubiruutii mallattoo kiyyubiruutii goone as jalatti duwwaa tuqaa 4 baay'isuu duwwaa tuqaa 4 baay'isuu duwwaa tuqaa 4 yoo jennes dhumarratti kan nuti argannu duwwaa tuqaa 4tu mataa isaatiin baay'atee duwwaa tuqaa 6 nu kenna jechuudha. Amma deebiin kana ta'a jechuudha gaafa shallaynee yookiin salphifnee keenya. Maaliif yoo jenne sababni isaa duwwaa tuqaa 4 kiyubii yookiin mataa isaatiin si'a 3 yoo baay'ifne kan nuti argannu duwwaa tuqaa 6 arganna waan ta'eef duwwaa tuqaa 6 arganna waan ta'eef ammallee inni itti aanu caarratti yookiin isuma kana karaa biraatiin isuma baa kana karaa biraatiin akkamitti dalaynaa yoo jenne kiyyubiruutii 64 jala 1 yoo jenne kiyyubiruutii 64 jala 1 yoo jennu egaa as jalatti kiyyubiruutiin 64 meeqa yoo jenne adda babaafnee yoo dalaynu kiyyubiruut jenne 4 baay'isuu 4 jala 10 baay'isuu 10 yoo jennu 4 si'a 3 mataa isaatiin baay'atee 64 nu kenna 4 jechuudha. Kuma kan nu kennu immoo kuma kan nuuf kennu meeqa 10tus mataa isaatiin si'a 3 baay'atee 10 nu kenna waan ta'eef 10tu mataa isaatiin baay'atee si'a 3 mataa isaatiin baay'atee kuma nuuf kenna waan ta'eef walumaa galatti meeqa ta'a 4 jala 10 ta'a jechuudha. 4 jala 10 ta'a jechuudha. Caatti yoo dabarru gara gaaffii caatti yoo dabarru kiyyubiruutii negeetiiva 27ti. Kiyyubiruutii negeetiiva 27ti. Kana jechuunis kiyyubiruutii as jalattoo 3 negeetiiva 3 baay'isuu negeetiiva 3 baay'isuu negeetiiva 3 yoo jennu egaa kan nuti argannus deebiin negeetiiva 3 ta'a jechuudha. Kana jechuun maali? Negeetiivni 3 kiyubii yoo ta'e negeetiiva 27 nuu kenna jechuudha. Negeetiiva 27 nuu kenna waan ta'eef
deebiin gabaabatti kana ta'a shallaynee gaafa keenyu kana ta'a jechuudha. Akkasuma inni itti aanu daatti yoo dabarru daan kiyyoo boruutii kiyyoo boruutii mallattoo kiyyoobiiti kuni kiyyoo boruutii kuma takkaa jala kuma takkaa fi 330 fi takkaati kuma takkaa fi 330 takkaa jechuun kana jechuun karaa biraa kiyyoo boruutii 10 baay'isuu 10 jala 10 takka baay'isuu 10 takkaa yoo jennu humni takka gaan kiyyubii jalaa gaafa ba'u kuma takka jechuudha. Zeeroon tun ja'a akka isinitti hin fakkaanne. Kuma takka gaafa kiyyubii jalaa ba'u meeqa ta'ee ba'a? 10 ta'ee ba'a. Akkasumas kuma takkaa fi 333 kiyyubii jalaa gaafa ba'u 10 takkaan baha. Humni takka 10 ta'ee ba'a. Kuma takkaa fi 333 immoo 10 takka ta'ee ba'a. Kanaafuu 10 jala 10 irra 10 takkaati jechuu gabaabatti deebiin kanaa 10 jala 10 takkaa ta'a jechuudha. Inni biraa akkasumas gaafii yoo dalaynu maal ja'a kiyyuu boruutii negeetiiva 8 jala 100 takkaa fi 25 jechuudha. Negeetiiva 8 jala 100 takkaa fi 25 gaafa jedhu kanaas kiyyuu boruutiin kana maal ta'a jechuudhaaf. Negeetiiva 2 baay'isuu negeetiiva 2 jala 5 baay'isuu 5 baay'isuu 5 gaafa jennu asitti gaamma negeetiiva 8 kiyyuu boruutii gaafa jennu negeetiiva 2 ta'ee ba'a. 100 takkaa fi 25 kiyyuu boruutii gaafa goonu immoo 5 ta'ee ba'a. Walumaa galatti negeetiiva 2 jala 5 ta'a jechuudha. Gabaabumatti negeetiiva 2 jala 5 ta'a. Tole gabaabsinee har'aaf deebii gilgaala 2.7 asuma irratti dhaabna. Tole gilgaalatti aanuun yeroo muraasaan boodatti hanga walitti deebinutti nagayaan naaf turaa. Egaa warreen maatii taatan laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Warreen maatii hin ta'in ammoo sabiskiraayib gochuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan ja'a. Asuma irratti hin dhaaba. Galatoomaa nagayaan naaf turaa hanga barnootatti aanu walitti deebinutti nagayaan naaf jiraadhaa.